gurbaa haadha isaa niqaa godhatee fuudhe obboleessa obboleettii jaalatee abbaa abbuma isaa gaafachuuf itti dhaqee kan inni niqaa godhe. What's up everybody, and welcome back to my channel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Daawwattoota hordoftoota kiyya hundi keessanuu bakkuma jirtanitti salaamanni kiyya shab rab isin irratti haajoo isiniin jecha inshaallahu ta'ala har'aan tanallee waan addaa waan ajaa'ibaa qabadheetiin dhihaadhee dhufe. Maali jechuun keessan hin olamu wanni inni qabadhee dhihaadhee dhufe kuni har'aan tana waa sadiin qabadhee dhihaadhee dhufe. Waa sadeen irraa yooniifin takka sii tuqee tan duraa yooniin sii tuqee gurbaa haadha isaa niqaa godhatee fuudhe obboleessa obboleettii jaalatee abbaa abbuma isaa gaafachuuf itti dhaqe akka inni niqaa godhuuf. Tan sadaffaa Ustaad Wasiim Yusuf yookaan Sheekh Wasiim Yusuf maal Abu Dhabii Imaaraata keessatti dubbiin isaa haala kamit jirti maalirra jira waan jedhuun qabadhee isinii dhihaadhe. Ustaad Wasiim Yusuf yookaan ji'uu xiqqisha waa'ee isaatiin adda isinii baasuufadha. Nama gartee hedduus mormii hoddommaatu ka sheekan afaanis deebi'uu ka hadiisa Bukaarii Muslimis daciifa godhuu yoo fedhe wanni ammoo arraan tana inni godhe guddoon taniin ani irraa dubbachuu deemuu fi ta hedduun ajaa'ibsiifte Beeyt al-Ibraahimiyyaa ja'aniiti jaaran Abu Dhabii keessatti Imaaraata keessatti jechuudha. Beeyt al-Ibraahimiyyaa maalitti barbaadan laata dhiiroo? Beeta kiristaanas jaaranii Beeyt al-Ibraahimiyyaas jaaranii masgiidallee jaaran. Idhan Wasiim Yusuf guyyaa aladaa beeta kiristaana dhaqee Beeyt al-Ibraahimiyyaa dhaqee guyyaa sabtii beeta kiristaana dhaqee guyyaa jummataa masgida dhufuu deemamu aroonnoo annaaf hin galle hoggaaniif sadeenuu wal bira jaaran jechuu waan hedduu nama dhibaate. Okkee obboleeyyan kallattumaan waan isin jechuu fedhu warri gartee viidiyoo keenya kana daawwattan bakka teessan irraa uduu qalbii takkaan akka isin naa daawwattaniin barbaada. Ammoo video tan akkuma seentetti like naa tokko hin dagatin hedduu takka naa galatoomii baarakallahu fiikum. Intalti gartee yookaanuu ilmi kiyyana haa fuudhu jettee murteessite tuni Afrikaadha. Inshaallahu ta'ala viidicha isiniifin fidaa. Viidicha ammoo anumatu irraa dalagee yoo gartee more information gurbaa kanaa beekuu feetanis description jalaan isin kaa'achi irraa dubbisuu dandeessanii. Gurbaa kiyya kana anaatu dhalee anaatu guddisee anaatu rallaffe'ee anaatu maal je'ee anaatu waa hunda godheef jetteetiti. Shuf haati tuni akkas jettee gurbaa kiyya anaatu rallaffe'ee anaa guddisee anaa barsiisee anaa waan akkanaa kanaa waa hunda godheefi tanaafuu ana na fuudhuu qabaa anaatu itti laffee dhalaan biraa isa jala ciisuu hin qabduu yaada ji'uun dhufte jechuu haati. Okay. Yaada kanaan dhuftee jechuu haati aroonnoo annaaf hin galle akka waan gartee maal jettiin si fakkaata hagan si dhalee si guddiseewu naaf hin kafaltuu yoo na fuute malee akka waan jettuuniiti. Ajaa'iba duba waan hedduu nama ajaa'ibsiisaati. Mee qara viidiyoo na wajji deemna wajji ilaali. Man marries his mother after impregnating her.
Zimbabwe. A woman married her own son yesterday. The woman and her son claimed to be in love with each other, and they decided to take their relationship to the next level and get married, considering that the mother, Betty Mbriko, from Munitsai in Masvingo, is now 6 months pregnant and expecting her son's child, and her grandchild. Mbriko, 40, has been a widow for the past 12 years and has been living with her 23-year-old son Ferry Mbriko. She confirmed that she is 6 months pregnant and that she has decided it is better to marry her son because she does not want to marry her late husband's young brothers, whom she says are coveting her. Betty stunned the village court last week when she said the affair with her son had begun 3 years earlier. She said after spending a lot of money sending Ferry to school following the death of her husband, she felt she had a right to his money and no other woman was entitled to it. Look, I struggled alone to send my son to school and no one helped me. Now you see that my son is working and you accuse me of doing something wrong. Let me enjoy the products of my sweat, she told the village court council. Ferry said he was more than prepared to marry his mother and would pay off the lobola balance his father had left unpaid to his grandparents. I know my father died before he finished paying the bride price and I am prepared to pay it off, he said. It is better to publicize what is happening because people should know that I am the one who made my mother pregnant. Otherwise they will accuse her of promiscuity. But local headman Nathan Mupularwa says, we cannot allow this to happen in our village. Mashurite Iwa, this is a bad omen indeed. In the past they would have to be killed, but today we cannot do it because we are afraid of the police. He warned them to immediately break off their marriage or leave his village. They chose the latter and have since left the village for an undisclosed destination. Ajaiba. Ajaiba addunyaa tanaa hogguu waanuma haaree agarra. Subhaanallah. Mee ani oni azooka kiyyat taate jechuun fakkeenyumaa isinirrattis godhuun fadhu waa'ee haadhaa kana ifirrattis godhuun fadhu yoon dhiisirra naawwayyu. Yoo dhagaan tokko fakkeenyaaf dhagarratti hin godha maaliif jennaan dubbiin tun dubbii cimtuudha. Fakkeenyaaf dhagaan tokko haati dhagaa takka dubbiin dhagaa tun hin taatuunsa. Okay, maalirra fakkeenya gooname? Okay, namaa miti kanumatti hin fakkeenya godha. Haati takka ilmoo isii takka yoo na fuudhii na wajji ciisi jetteen hagam takka sammuun tun bish nama itti bish barqaamuma wajji si ciisu sanuun qabdu bar garuu immoo namni garii akkaataa inni tahee uumamuu ajaa'iba namatti ta'a jechuudha. Haala kamirratti akka uumameetu ajaa'iba namatti ta'a. Tana wanni inni dinqisiifadheera. Anas taatee dura nuti jechuudha akka uummata Afrikaa akka uummata ardii Afrikaa keessa jiraatu takkatti nuti uummanni Kuush akka uummata ardii Afrikaa keessa jiraatu tokkotti Kuush Afrikaa miti jechuun keenoo lamu Kuush okay tanatti deebine inshallah ta'ala yaada tanallee viidiyoo guutuun irraa fiduu ta'a. Akka uummata Kuush Afrikaa keessa jiraatu tokkotti nuti waan akkana godhuu dhiisi ittuu yaannu wala kiristaana keenya wala islaama keenya wala hattuu teenya wala gaarii keenya wala fokkotaa keenya wala bareedaa keenya sammuun teenya nurraa gadi hin fuutu jechuudha hunduma keenyaa. Tanaaf an osoo waan akkasii dalagi godhe kanaan ja'an taate wanni irra naa dhiyaatu madaafa na qabanii bum godhanii na fixu madaafaan gartee dhukkee na kaasuutu irra naa caala madaafa qofaa miti na cicciranii na fixan malee abadan hin godhu. Kadhalika atis akkasuma na fakkaata yoo atis akkas taate yes anis akkasi jechuu komantii jalatti naa kaayi. Dubo hara viidiyoo lamadaa hoggaa yaanu ahbaabii wa ahibbati fillah viidiyoo lamadaa gurbaa obboleettii isaa jaalate. Waan ajaa'ibaati bara waan ajaa'ibaa addunyaan tun obboleettii isaa jaalate wajji taphatan obboleettii isaa tana
maal akkasi dhuga jechuun keessan oolamu waan ajaa'ibaati jidduun isin barsiisuu fide waan inni akkasi dhugu jiru san maal yoo kanaan jettu taate shaayidha. Shaayiin tun namni ganama dhufe dhugee fresh sammuu teessi niqannaaqee siqaasti sammuu teessi siqaasti jechuun kiyya gaa mirqaana sii kanneetti nashaaxa fuula keetiis ismuus siif gooti jechuudha. Okay, karaa gurbaa kanatti hoggaa dabarruu gurbaan kun maal godha isiniif fakkaatte obboleettii isaa jaalata. نمني خلكا نمني سمون ورفعت سنوما جريتشو. يحكى أنه كان هناك شاب يعيش مع أخته التي تصغره بعامين ومعهما والدهما. كان الشاب كثير الجلوس في البيت ولم يكن مثل غيره من الشباب يحب الخروج مع أصدقائه ولم يكن يعمل. كان الأب يذهب كل يوم إلى عمله ويعود في وقت متأخر وهكذا. كان يجلس الشاب طوال يومه مع أخته الصغيرة. مع مرور الوقت بدأ الشاب يراقب أخته في كل أفعالها حتى أعجب بها وتطور الأمر حتى وقع في غرامها أعزكم الله. ونمت علاقة غير شرعية بين الأخ وأخته. ولم يتوقف طموح هذا الشاب اللعين عند هذا الحد، إنما فعل ما هو أبشع بصورة لم يسبق لها مثيل من قبل. ففي يوم اتفق الشاب مع أخته وأقنعها أن يخطبها ويطلب يدها للزواج من والده، فوافقت أخته الساذجة لصغر سنها. وبالفعل جلس الشاب منتظرا عودة والده من العمل حتى جاء وأخبره أنه يرغب في الزواج. في البداية فرح الأب كثيرا واستبشر لطلب ابنه وأخبره أنه سوف يعينه في كافة أمور الزواج وسيقيم له أجمل الأفراح على الإطلاق. وبعد ذلك سأله الأب عن البنت التي يرغب بالزواج بها، هل هي واحدة من بنات أحد أصدقائه؟ فرد عليه الابن قائلا: لا، أنا أعرف واحدة أخرى وأريد الزواج منها بشدة، ولكن يا أبي أريدك أن تساعدني حتى أتحدث معك بكل صراحة. ازداد فضول الأب وحماسة وقال له: تكلم يا بني، والله لقد شوقتني كثيرا أن أعرف من هي الفتاة. استجمع الشاب اللعين شجاعته وجرأته وقال: أريد الزواج من فلانة. فقال الأب: وهي ابنة من؟ وكان لم يدرك بعض الكارثة التي وقع فيها. فرد عليه الابن: أريد الزواج من فلانة أختي وابنتك، فأنا أولى بها من غيري، والدين يسر وأنا أحبها كثيرا وأعدك أني أحافظ عليها، ساعدني وحاول أن تتفهم الأمر. ذهل الأب من كلام ابنه وكاد أن يخشى عليه واستنكر ما يسمع، ولكن كان بداخله أمل أن ابنه يمزح معه، أو ربما كان هذا مجرد حلم سيء أو كابوس بشع. فأعاد السؤال من جديد على الابن، فأصر الشاب على طلبه. استمر الصمت لعدة دقائق والأب في ذهول تام لا يعرف ماذا يفعل. فاعتقد الابن أن والده يفكر في طلبه وأنه من الممكن أن يرد عليه بالموافقة. وبعد مرور بعض الوقت رد الأب على ابنه: لا حول ولا قوة إلا بالله يا ولدي، على بركة الله، افعل ما تشاء. وحدد الأب موعدا يوم الجمعة للذهاب إلى المسجد وكتب الكتاب. فرح الابن كثيرا ودعا جميع أهل الحي وحضر المأذون والعريس والعروس، والجميع كان لا يعرف حقيقة الأمر، فكانوا يظنون أنه عرس منفصل لكل من الأخ على زوجته أخرى والأخت على زوج آخر، ولم يتوقع أحد حقيقة الجريمة التي تحدث. اجتمع الناس فقال الأب موجها حديثه إلى ولده: تكلم يا ولدي. وقال: وقل للمأذون من التي تريد الزواج بها حتى يشهد الشهود على ذلك. فقال الشاب بكل بشاحة: أريد الزواج من أخت فلانة. صرخ الناس: لعنة الله عليك أيها الفاسق. وهم الجميع بالخروج، فاستوقفهم الأب قائلا: أيها الناس، هل شهدتم على ما قاله؟ فقال الجميع: نعم شهدنا. فأخرج الأب سلاحه وأفرغه على صدر الشاب الفاسق الذي اخترقته الطلقات وسقط ميتا. وسلم الأب نفسه للشرطة، وحكمت المحكمة ببراءته بعد أن شهد الشهود على القصة.
نسأل الله السلامة. obboleettii isaa jaalatee obboleettii isaa tana jaalalaan irraa du'e. Hatta gaafa ijoollummaattis wajji taphatan maal jedhan qabame irraa jaalala. Hoggaa jaalalaan irraa qabamu amma gaafa guddatan obboleettii isaa tana waan gadi gadi ta dubbachuun nama qaanfachiisaatu jira. Okay, san akkasumatti bira naa kutaa waan gartee abbaa isaa dhaqee haa jennu waan dabare hunda bira kutaa san gaarii miti. Obboleettii wajji maal akka dalagan san himuun hin tolu jechuu. Kana abbaa bira dhaqe gurbaan kuni hoggaa abbaa bira dhaqu abbaaniin jaaladhee jaalalaan na qabee je'een. Ala abbaan ni gammade waaw ilma kiyyaarra intala naa fiduu deema an abbaa guddaa tahuufiin deema jee gammade gamma abbaan. Hoggaa gammadu yeroo kana intaluma tam yaa abbaa taati jaalattee jeen. Amma gaa intala himuu fi sodaate nere cincite boodarratti abbaan gaafatee intala warra ebaluuti lakke intala eenyuuti la intala maqaa hime maqaa intala isaati wajji wal fakkaatu dhabe abbaa maal jechuu keeti mee naa himii jeen irra deebi bar obboleeytumati yaan baanaa jeen. Okay, ilmi kiyya gartee joog qalladutti safaaxu jira je'eetiif keessa yaade abbaan kun. Lakkuma deemaniin dubbiin safaaxaa tahuu dhabuu galteef amma gaa ajaa'ibatti taate abbaan ni dinqisiifate. Hoggaa dinqisiifatu amma gaa hayyee ni kaansii godha hajeetiif gurbaasaa kana fuudhee deemee eeysa geeysa masgiida geeysa. Hoggaa masgiida geeysu amma gaa shayni maqaa keessan himaa jeen. Aboo eenyu fuudhuu feeta ja'aniin an obboleeytii tiyyata abbaan kiyya naa dhaleen fuudhuu fadhaa jeen gurbaan. Ummanni masgiida jiru hundi innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun ja'anii ajaa'ibanii mataa qabatan jechuudha. Subhaanallah. Hoggaa kana abbaan ol ka'ee jeen ummatoo dhageeysanii waan inni jee dhageenye nama ragaa godhate jechuudha. Maal godhuu deemanii beekta abbaan? Hoggaa ummata kana ragaa godhate hunda mee maal godhuu deema si fakkaata? Hoggaa ragaa godhate anaa siima waan inni godhuu deemu shugguxii ol baafatee laphee keessatti lakkaa'ee duuba dhuk ilma kanatti lakkaa'ee laphee keessa. Ni qabanii firdi beetii geessanii firdi beetii waan kana waan nu dura wal keessan laaqeen beeku mana murtii geessanii jechuudha. Hoggaa mana murtii geessan mana murtiitti magaa silaa nama ajjeesarra murteessuudhaaf maal ja'anii ragaa hoggaa barbaadan manni murtii guutuun ragaa isaatii gurbaatu badii qaba gurbaatu waan nuti hin qabne je'e sanuu biyya arabaa keessatti gurbaatu waan gartee heera keenya keessan jirre nuuf fide tanaafi ja'aniin. Okay, gaarii gootee ja'aniin gadhiisan jechuudha. Mee silaa si taate silaa ati si taate akka keetitti ilma kana akkam goota? Maal yoo goote qalbiin teera harkatti ilma kee obboleettii isaatii wajji rafuu yaade kana jechuun irraa dhadhaluuhuu yaade kana. Waan hedduu nama ajaa'ibsiisaati nama dhibaate. Okay, khara video sadaffaatti dabarraa Abu Dhabii yookaan Imaaraata keessatti maaltu deemaa jira? Beeyt al-Ibraahimiyyaa. Beeyt al-Ibraahimiyyaa. Beeyt al-Ibraahimiyyaa. Waan isaan jaaran mee inshaallahu ta'ala na wajji ilaali video na wajji daawwadhu. توجيه المسجد نحو الكعبة في مكة المكرمة وسيتجه مذبح الكنيسة شرقا نحو الشمس وسيواجه المنبر اليهودي والتوراة القدس كما سيتم
تخصيص شارع منفصل للوصول إلى كل من المباني الثلاثة ضمن ما يعرف بالبيت الإبراهيمي. أكره الإمارات بسبب كلام وسيم يوسف الذي مكن من الإعلام الرسمي للدولة. هذا الرجل قد سلم منه كثير من الناس، يمدح الصوفية يقول إخواننا، يمدح الشيعة يقول إخواننا، يمدح الإباضي يقول إخواننا، يمدح النصارى، الكل عنده، إلا أنه عند أهل السنة والجماعة يتسلط عليهم ويلمز فيهم ويسميهم ظلاميين، ويلمز كثيرا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. wanni isaan jaaran obboleeyyan akkuma amma garte kanatti mana sadii tokko masgiida tokko beeta kiristaana tokko immoo beeta ibraahimiyyaadha. Akki kuni wanni isaan barbaadan sila akka yaada isaanii tokkummaa uumnee tokkummaa goonee tokkummaa irraa nafne baqa ya macarrashaa masgiida karaa kacbaachi garagalchanii beeta kiristaana karaa aduu bahaachi garagalchanii waan isaan itti barbaadan hin feene. Ammoo wasiim Yuusuf jechuun shayiticha kana wanni inni jechaa jiru dubbiin tun ni taatii likkiidha. Maaltu maal waa rakkoo qabaa? Qul huwa Allahu ahad. Awa rabbiin tokko jira, rabbiin sadii jechaa jira bara yeroo kanatti. Rabbiin kiristaanaatis rabbi, rabbiin yahudaatis rabbi, rabbiin keenyaas rabbi jechuun nuti rabbi tokkuma beeyne jechuudha. Okay, tun sin dhibin. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. جيش جون إيسان راخوته سنقفا متي إن الدين عند الله الإسلام. دين كل ربي برتي إسلام قفا يتشون إيسان راخوته وسيم يوسف. أوكي تانا قفا متي هدو لدبي وسيم يوسف جيشو واحدو لا قد جرا ربي يسلك أجلشين الله أجلشون سنين جاء. وأخيرا بودرتي غرباتكو في غرباتكو خوال فودي غربان خان ilmoo garaa qabu wanta narraa hin haasamu irraan haasawu. Okay, irraan haasawu maaliif yoo kanaan jette taate yeroon nu duraa achi kutaa nu duraa dheerata yeroo waan hin qabneef jecha inshaallahu ta'ala viidiyoo dhuftu keessatti gurbaa kanarraa hin haasawu irraan haasawu komentii jalatti naa barreessaa. Dhiira lama wal fuutee tokko garaa qabuuf akkami garaa godhatee jechuun keessan hin oolamu. Irraa haasawina irraan haasawinu komentii teessan jalatti ilaalladhaa. Yoo irraa haasawu hedduun kan jettu taate irraa hin haasawa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti ashaabii asdiqaa'ii ahbaabii isiniin jaaladha. Viidiyoo tana laayik godhuu hin dagatina. Ammallee gartee akkuma viidiyoo duraa keessatti na jeenomsaa jirtanitti ittichin oofaa waan babbareedduu kanaa kana isiniif hin fida. Maal akka gartee dhagahuu barbaadan, maal akka barachuu barbaadan. Okay, achumaanuu chaayinaala haaraya tokkootu jira. chaayinaala kana sabiskiraayibii godhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.